Video kana keessatti pause airdrop egaa akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kilimata akkaataa gootanii ittiin baafattan akkuma asirratti argartan an adreesii kan koo Bitgate-dhaan baafadhee jira. Bitgate wallet irratti akkuma asirratti argartan adreesiin kan koo asirratti argama. Coinin isaan naaf kennan illee asirratti argama jechuudha. Akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kanaan dura Bitgate fi Bybit irratti amma immoo KuCoin walletiin illee itti dabalamee jira. Isaan dabalatan jechuudha. Tokkuma steppiin jiru akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo sana ilaaluu ni dandeessu. Garuu pause airdrop guyyaa itti list ta'u guyyaa itti kileem gochuu yookaan baafachuun itti xumuramu beeksisanii jirani guyyaa har'aa jechuun Maarchi 16 sa'aatii 12 irratti akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Akka sa'aatii biyya keenyaatti ni xumurama. Egaa guyyaa har'aatiin boodatti baafachuu hin dandeessan jechuudha. Kana dura garuu pause tokenii keessan baafachuu hin dagatinaadha. Karaan ittiin baafattanillee kanaan dura isiniif ibsee ture. Egaa pause airdrop guyyaa itti list ta'ullee beeksisee jira. Waaletiiwwan kam irratti list akka ta'u beeksiseetiin jira. Waa'ee isaa bal'inaan ni ilaalla. Lammaffaa irratti immoo airdrop hedduu tokko jaaladhe tokko isin beeksisa. Boncrest airdrop jedhama. Airdrop kan akkaataa ittiin eegaluu dandeessanii fi akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana keessatti odeeffannoowwan kanneen lamaan kan isin dhaqqabu ta'a hanga dhumaatti na faana turaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Marappe bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa viidiyoo kana keessatti gabaabinaan waa'ee airdropiiwwan kanneen lamaanii kan isiniif ibsu ta'a hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Dai gara barnootichaatti. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti pause airdrop akkaataa ittiin baafachuu dandeessan seerota isaanii yookaan immoo ulaagaa guutuu qabdan maal akka fakkaatu kanaan dura viidiyoo bal'aa irratti hojjedhee jira. Irra deemuun hin barbaachisu. Akkaataa ittiin baafattan viidiyoo san ilaaluudhaan Bitgate walletii yookaan immoo OKXin illee itti dabalamee jira. KuCoin illee yeroo dhumaa irratti itti dabalamuudhaaf deemaa jira. So kanneen irratti salphamatti baafachuu dandeessan steppiin jiru tokkodha waan ta'eef. So change withdraw method kana irra seentanii akkuma asirratti argartan centralized exchange keessa yeroo seentan exchangeewwan asirratti dhufan Bybit fi Bitgate jechuudha. Amma KuCoin illee ni dhufa, OKXin illee ni dhufa jedhamee jira. So yeroo dhufetti akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan baafachuu dandeessan. Warroonni immoo Telegram walletii fi akkanumallee Tonkeeper walletii irratti yoon baafanna kan jedhu inni kun on hin taane asirratti yeroo kilik gootan wanti available ta'e yookaan immoo on ta'e hin jiru. Yeroo on ta'etti akkaataa ittiin baafachuu dandeessan. On chain withdraw jechuun on chain jechuun Telegram bootiidhaan kan banaman kan akka Telegram walletii fi Tonkeeper walletii. Telegram walletii irratti list ta'a jedhee hin yaadu. Sababni isaas toon blockchain wajjin waliigalteen isa pause qabu tokko illee hin jiru waan ta'eef so salphamatti Solana blockchain irratti list ta'aatiin kan jiru. Kanaaf Telegram wallet irratti list ta'a jedhee yaadu. Tonkeeper irratti list ta'uun ni mala. Garuu Telegram wallet irratti illee list ta'uun ni mala jechuudha. Waliigaltee yoo kan uuman ta'e so akkaataa ittiin baafattan immoo on chain irratti yeroo biraa viidiyoo isiniif hojjechuu ni danda'a. Hanga ammaatti sitingii kun hanga ammaatti inni kun hin eegalle guyyaan itti eegalullee Maarchi 18 guyyaa list erga ta'e booda kan jedhamaatiin jiru. So list erga ta'een booda akkaataa ittiin baafattan on chain irratti illee kan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Warroonni hanga ammaatti karaa exchangeewwan duratti isiniif ibsee fi hin baafatin jechuudha. X accountii yookaan immoo Twitter accountii irratti seennee immoo toora community isaanii yookaan immoo Pause Labs ke jedhamu community mataa isaanii qabanii achirratti immoo wantoota tokko tokko update gochuu irratti argamu. Akkuma asirratti argartan deposit gochuun kan xumuramu Maarchi 16 sa'aatii 12 akka sa'aatii biyya keenyaatti jechuudha. Maarchi 16 sa'aatii 12 irratti booda egaa deposit gochuun hin danda'amu jechuudha. Maal irratti claim gootanii baafachuun hin danda'amu. Maal irratti exchangeewwan akka Bybit, Bitgate fi akkuma isaan ibsan jechuudha. KuCoin akkanumallee OKXidhaan kan wal qabate jechuudha. Inni biraa immoo guyyaa list itti ta'uudha kan isaan asirratti beeksan. Guyyaan itti list ta'u akkuma asirratti argartan tradingiin yookaan list gochuun kan jalqabu Maarchi 18 10 duwwaadha jedhanii Maarchi 18 jechuun guyyaa lama boodaadha jechuudha. So KuCoin irratti illee akka list ta'an asirratti ibsanii jiranii. Warroonni KuCoin wallet illee qabdan achirratti list ta'uudhaaf deemaa jira. Kanaaf iyyuu isaan wal qunnamsiisuu ni dandeessan jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Egaa guyyaa har'aa sa'aatii 12 booda Bybit, Bitgate akkanumallee KuCoin fi kan kana fakkaatan irratti walletiiwwan dabalataas yoo dhufan isaan kanneen irratti iyyuu claim gochuu yookaan baafachuun ni xumurama. Egaa Maarchi 18 booda immoo on chain irratti yookaan immoo kan akka Telegram walletii, Tonkeeper walletii fi kan kana fakkaatan irratti baafachuun ni eegalama kan jedhanidha kan ibsan jechuudha. Pause airdropidhaan kan wal qabate kanattu jira. Lammaffaa irratti kan isiniif qabadhee dhufe airdropii tokko akka jalqabdan barbaada. Airdropiin kunis egaa hedduun keessan hojjechaa jirtan jedhee yaadu. So airdropiin kunis Boncrest airdrop jedhama. Isa eegaluudhaaf gara chaanala kan koo
Telegramaatti erga seentanii booda linkii isaa asirra isiniif kaa'ee jira. Linkii kanarratti Bonkers ka jedhu kana linkii kanarratti kilik gochuudhaan egaa hedduu tokko karaa salphaadhaan start gootanii jalqabuu ni dandeessanii. Start gootanii jalqabuudhaaf immoo isarratti kilik gootanii salphumatti start jechuudhaan ergasii immoo let us go jechuudhaan keessa seenuu ni dandeessan jechuudha. Erga keessa seentanii booda spin gochuudhaan karaa ittiin point ittiin walitti sassaabatanii illee baay'eetu jira waan ta'eef spin gochuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessan. Karaan ittiin hojjetan tokkoffaa spin gochuudhaan asirratti spin isiniif kenna hangam akka ta'e ergasii immoo asirratti spin gochuudhaan coin walitti sassaabatan jechuudha. Coin hangam akka isiniif kennu illee asirratti ilaaluu dandeessanii. So isa kanallee carraa marsaa tokko marsaa lama marsaa sadiin jecha egaa baay'isuu ni dandeessanii spin gochuudha karaan tokko ittiin hojjetamu jechuudha. Karaan irra biraa immoo friends ka jedhu keessa seenuudhaan namootaaf invite gochuudha. Akkuma asirratti argattan invite friends ka jedhu fuulduratti copy gootan jechuudha. Isa kana copy gochuudhaan channel Telegrama groupii Telegrama yoo qabaattan achirratti gallakkisuudhaan namootaaf erguudhaan namootaaf share gochuudhaan karaa ittiin invite gootanidha jechuudha. Inni biraa immoo earn ka jedhu keessa yeroo seentan immoo asirratti taaskiiwwan adda addaatu jira. Viidiyoo YouTube ilaaluudha, viidiyoo TikTok ilaaluu, adii adda addaa yookaan immoo beeksisa adda addaa ilaaluu, akkanumallee Twitter account irratti deemanii peejiiwwan kanneen follow gochuu, egaa wantoota bal'aatu jira. Wantoota kanneen hundayyuu raawwachuudhaan salphumatti coin walitti sassaabachuu dandeessan. Inni biraa immoo drop ka jedhu keessa yeroo seentan immoo asirratti drop keessan irratti wanta isin hojjechaa jirtan asirratti ni ilaaltanii profit per hour dhaan wanti kun kan hojjetu profit per hour keessan hanga guddifachuu ni dandeessanii coin keessa wal collect gochuudhaan jechuudha. Ergasii immoo connect wallet ka jedhu irratti kilik gochuudhaan walletii keessanillee wal qunnamsiisuu ni dandeessanii walletiiwwan barbaadaniin jechuudha. Asirratti wal qunnamsiisuu ni dandeessan. Inni biraa immoo build ka jedhu keessa yeroo seentan build irratti illee kaffaltii muraasa ta'e tokko kaffaltanii asirratti build gochuu ni dandeessan jechuudha. Build gochuudhaan immoo wantoota baay'ee irraa fayyadamtan waan ta'eef jechuudha. Kaffaltii adda addaa asirratti isin gaafachuu danda'a. Kaffaltii san yoo dandeessan kaffalaadhaa yoo hin dandeenye immoo kaffaluu dhiisuu ni dandeessan. Egaa akkaataa kanaan kan hojjetamu jechuudha. Egaa akkuma airdropiiwwan kamiyyuu karaan ittiin hojjetamu hedduu tokko salphaadha. Airdropii kana jalqabuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa barnoota kan koo kanarraa keessatti Bonkers airdropii akkaataa ittiin eegaluu dandeessanii fi akkanumallee Pawus airdropii guyyaa xumura isaatii fi guyyaa itti baafachuun itti xumuramu exchangeewwan irratti isinitti agarsiisee jira. Egaa asirratti Pawus airdropiidhaan wal qabatee gaafii namoota baay'ee ta'ee kan jiru warroonni multi accountii qabdan akkam goona warroonni jettan jirtan multi accountii qabaatan taanaan Pawus airdropii irratti jechuudha. Multi yookaan immoo walletii garaagaraa yoo kan qabaatan taate warroonni Pawus airdropii hojjetan egaa isa tokko irratti walletii tokkoon yookaan immoo exchange tokko wal qunnamsiisadha. Fakkeenyaaf withdraw option keessan isa jalqabaa kanarratti centralized exchange irratti erga seentanii booda Bybit irratti yoo jalqaba baafattan ergasii immoo isa lammaffaadha multi accountii isa lammaffaadha accountii lammaffaa Pawus yoo qabaatan immoo Bitget irratti fayyadamtan. Warroonni immoo exchangeewwan kanneen hin qabne on chain March 18 irratti on ta'a waan ta'eef on chain jechuun Telegram walletii fi Tonkeeper walletidha. So isa tokko Telegram walletii irratti yoo baafatan isa kaan Tonkeeper walletii irratti baafachuu hin dagatinadha. Sababni isaas baan isin gochuu danda'anii isinirraa haquu danda'an. Sababni isaas accountii adda addaa banatanii fayyadamtan jedhanii yaadan jechuudha. Accountii tokko irratti yookaan immoo walletii tokko irratti yoo kan baafatan ta'e inni kun recommend kan isiniif godhudha. Isaan garuu fudhatus danda'a fudhatus dhabuu danda'anii garuu ergitanii garasitti isinirraa gubatu dura wanta kana of eeggannoodhaan yoo hojjettan walletiiwwan garaagaraa irratti accountii garaagaraa yoo qabaatan walletiiwwan garaagaraa irratti baafachuudhaaf yaalii taasisaadha kan isin jechuu barbaadu. Step ittiin baafatanillee isuma isiniif ibse waan ta'eef walletiiwwan yookaan exchangeewwan jijjiiruudhaan kan barbaadan irratti baafachuu dandeessan. Viidiyoo kanarraa irratti Pawus airdropiidhaan kan wal qabatee barnoota gaarii akka irraa argamtan akkanumallee Bonkers airdropii akkaataa ittiin eegaluu dandeessan isiniif ibsee jira. Isin barsiisee jira akka irraa fayyadamtan. Abdiin qaba warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatii fi odeeffannoo biraatii walitti deebina hangasitti nagaa hannaa tura.